Muuxannoo hojiilee kurmaana tokkoffaa keessatti argaman gabbisuun babal'isaa karoora qabame milkeessuuf xiyyeeffannoon akka hojjetu magaalaa Adaamaatti waajjirri galiiwwanii kutaa magaalaa Luuguu beeksise. Biyya galii ofiin baasiiwwan misoomaa uwwiftuu fi investimentiin keessatti babal'ate akkasumas birmadummaa diinagdee kan birmadummaa waliigalaaf gumaachuu qabdu uumuuf sadarkaa diinagdee maddisiisuun galii sassaabuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Bara bajataa 2018ttis kanaaf bifa gumaachuun hundumtuu haala qabatamaasaan karoora baafate raawwitti galuun kurmaanni hojii tokkoffaan xumurameera. Raadiyoon FM Adaamaa Broadcasting Service magaalaa Adaamaa waajjira galiiwwanii kutaa magaalaa Luugootti raawwiin sassaabbii galiin kurmaanicha keessatti galmaa'e maal fakkaata jechuun ogeeyyii fi hojii gaggeessaa waajjirichaa wajjin turtii taasifteerti. Karoora qabame milkeessuuf bu'uura kan kaa'u murtii taaksii irratti qulqullinaa fi ariitii barbaadamuun akka raawwatamuuf kaffalaa gibiraa tartiiba wal duraa duuba qubeetiin gurmeessuun ogeeyyii itti abboomsurraa eegallee jedhan waajjirichatti dursaan garee murtii fi odiitii taaksii obbo Muhammad Kadir komii dhiyaatan furuurrattis qindoominaan hojjetamaa eeran. Hojiiwwan garagaraatti hojjetama. Hojiiwwan hojjetaman keessa hojii gibira mindaa hojjetaatiin wal qabatee vaatii ji'a ja'an dhufu wizoldingii parsantii duraan ture amma gara parsantii 3tti kan jijjiirame hoteela okkoppaansii galmeewwan herreega adda addaa simannaawwan garagaraatu gaggeeffame jechuudha. Simannaa kana keessatti akka kutaa magaalaa Luugootti adeemsotni garee murtii nama 3tu jiru. Isaan san haala alfaabeetii isaaniitiin adda qoonnee kafalaan gibiraallee akka yeroo dhufan yeroo gabaabaa keessatti eenyu biratti tajaajilama kan jedhullee akka rakkanneef alfaabeetii saniin adda baasnee namni dhufee yeroo gabaabaa keessatti akka gala keessummeeffamu haala kanaan keessummeessaa jirra jechuudha. Mana manatti socho'uu dabalate maloota jiran hundatti fayyadamuun kaffaltoota gibiraa fi hawaasni akka waliigalaatti gibiraa fi taaksii irratti hubannoo akka cimsatuuf mata dureewwan adda addaa irratti barumsa kennina kan jedhan immoo waajjirichatti dursaa bakka bu'aa garee barumsa kaffaltoota gibiraa fi komii taaksii obbo Tsaggaayee Nuguseeti. Barumsa kaffalaa gibiraatiin parsantii 100 keessaa baane komii kaffalaa gibiraatiinis akkasuma hubannoo kaffalaa gibiraa ilaalchisee mana manatti hubannoo kennaa turre. Karaa biraatiin immoo iddoo hojiitti yeroo keessattis kennaa turre. Komiinis haaluma sanaan komii dhiyaate parsantii 100 keessaa baaneera. Hojii gaggeessaan waajjira galiiwwanii kutaa magaalaa Luugoo obbo Ahmad Jaarsoo sadarkaa waajjiraarraa hanga dhuunfaatti karoora adda baasuun kurmaana tokkoffaatti keessumattuu kaffalaa gibiraa sadarkaa ba'aa ragaa adda baasuun kaffaltii irraa eegamu akka raawwatu hojjetamaa ture jedhan. Ogeeyyiin waajjirichaa aanota adda qooddachuun deeggaruu fi hordofuu akkasumas hanga manaa manaattis socho'uun galii baaxii fi goroo irratti raawwiin raacitee egeree ta'uu mul'atu kaasan. Galii mootummaa galchuudhaaf keessattuu galii mana qopheessaatti ammarratti kurmaana tokkoffaa irratti fooyyeen jirra jechuudha. Guutuun xumuruus baannu sadarkaa xumuraa naannoo parsantii 95 irra geenneerra jechuudha. Muraasatu nuuf waan ta'eef naannoo kanarrattis baaxii kiraa irratti deemamee jira, liizii irratti deemamee jira, kiraa gara liizii irrattis itti deemamee jira. Wanni bal'aan maallaqa guddaa achi argannee wanni fooyyee jira jechuudha. Kana hojii wal qabatee keessattuu ji'oota darban keessa kafalaa gibiraa sadarkaa caa galii mana qophee idilee hojii wal qabatee kafalaa gibiraa sadarkaa caa. Sadarkaa caan jiraachuus baatu labsiin dhorku kan maqaa duraaniitiin sadarkaa caa jira waan ta'eef naannoo sanarrattis wanni itti deemame bal'aan jira jechuudha. Awwaasota goonee baaf caa irrattis wanni itti deemame sadarkaa keessaa bahutti geennee keessaa baaneerra jechuudha. Aanota kutaa magaalattii gidduutti miirri xiiqii fi dorgomtummaa uumamuun ka'umsa jiru fayyadamuun kurmaana itti aanutti karoora qabame milkeessuuf xiyyeeffannoon ni hojjetama jedhan obbo Ahmad. Hojii hojjetameen aanonni keenya sadanuu sadarkaan isaanii wal fakkaata. Ofii hojii wal dorgomanii jechuudha. Afuraffaa, shanaffaa, ja'affaarra jira. Parsantiin isaa waliin jaalatanii 27, 26. Kanaaf kun amma raawwiin isaanii walitti siquu jechuun koompitiishiniin jidduu isaanii waan jiruuf. Barreechaa irratti adda wayii raawwate migiraa waan san raawwatuuf deema. Waan addaa isaan godhan. Migiraa irratti wanni raawwatame barreechaa bira dhufa. Barreechaa bira wanni dhufu dirree nagaa bira dhufa. Wanni kutaa magaalaa irratti muuxannoodha. Wanni cheeklistiidhaan gadi buufnee kutaan magaalaa kun yoo ol deebi'e nama deebii guyyaa guyyaan aanaas waan kennaa deemnuu fi raawwiin isaanii walirraa siqiinsa bal'aa hin qabu. Walitti dhufeensa qaba. Kuni ka ta'eef waan kutaa magaalaa bokkuu irratti Luugoo irratti hojjetan waan kutaa magaalaa irratti hojjetan aanota sadan irratti hin hojjetamaa ta'e bifa wal fakkaatuun deemamaa jira jechuudha. Garii direes mana qopheessaas bifa wal qixa ta'een walii wajjin dorgommiin jala lamaan jirtu miira dorgommii uumne jechuudha. Miira dorgommii namaan uumne irraa garee gareedhaan uumne irraa
aanaanis uumneerra jechuudha.